السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانتي جرتو بكا جرتنتي نجيني ربي إسن الرها أجرات وسنين جتا ما فيديو كان رنا ندفتن دي كسنو شير قولون نغتنا والله وانا سنة جايبو أسكالو كان إرافو بدي تبسو كان يرو إني أستاذ أولي وجين مريك أباتي ولين فلمي يرو هند مريك فلمي تاسيسو jechuun namni kun bakka akka islaamummaan dhugaa taate osoma beeku akkana ta'a. Waan jedhu kana bakka irraa hubadhaa beetanii. Akkasumas yaalleen guutumatti akkatti cinqamee hafuura qulqulluun cooruun gatii nama kaffalchiisa jedhee viidiyoo dalagaa. Hai. Silaa ammallee islaamummaan dhugaa ta'u siin gallee tibbeessoo kiyya mee dhugama. Osoma beeytan Islaamummaan dhugaa ta'uu osoma beeytu sila akkana taatamoo waaqummaa kiristoosii kana mee eenyuma sitti mee tibbeessuun biraan nagaa ajaa'iba viidiyoo takka kanarratti dalage kiristoos dhagaadha jennaan dhagaa ta'uun hin morminu jedhe dhagaa golee ta'uu isaa kattaa ta'uu isaa hin morminu jedhe kiristoos hima waa mara jettaniin kana ishi waa mara hima jedhaani garuu waaqummaa isaa kana eessaa fuutame buddeen allee jettaniin mukallee jettaniin wallahi wangeelli kiristoos mukallee jedhaan dhaka mukicha dhakicha lagicha katticha sarichaa malee wanni hafee jira sarichaa nuun hafne waa hunda kooti jedha waan ta'eef tiksee saree kooti illee warri jedhuun hin jira jaarsa kooti illee warri jedhuun hin jira kiristoos mucicha namicha sagalicha hafuuricha katticha dhakicha wannummaan isin hin goone jiru mara gootanii garuu waaqummaa isaa hoosila eenyutu isinitti mee tibbeessoon biraan nagaa viidiyoo tan ajaa'iba mee waaqummaa isaa baran sila hin shakkitu ati qoy fayaa subhaanallah wallaahi islaamummaan alaamantiin dhugaan jiru koot mee yoo dhugama dubbatte viidiyoo kiyya kanarratti dalagiiti jechuun gaafii takka si gaafadha viidiyoo kiyya kanarratti dalagiin adeebisi yoo nama guutuu waaqa guutuu ta'e kiristoos nama guutuu waaqa guutuu jettaani maa waaqummaa ofii mee ibsuu dhabe ofii ibsuu maa dhabe isin maa ibsitan inni takka ofiin ibsine waaqummaa ofiin ibsanne kiristoos waaqummaa ofiin ibsateen beeku macaafa keessatti guyya takka ati waaqummaa isaa maa ibsitaaf namummaa ofii garuu takkaa dhiiseen beeku macaafa qulqulluu keessatti akkasii mee gaafii tana naa deebisi an gaafii hedduu qaba akkuma takka keessaa maraxattee irratti dalaytu saditti kanallee irratti dalagee naa deebisi akkasuma gaafii jajjabaa hedduutu jira gaafilee sanniin illee naa deebisiin jechuu barbaade isin hundi keessanuu sheeritti godhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh